An all-out nuclear war has been erupted between many countries, and an intercontinental ballistic missile is coming towards your city. Ashama kam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Multimedia nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Finfinnee Multimediaan qophii isaa kanaatiin biyyoota meeshaa niikuleeraa hedduu qaban irratti qopheeffate isin biraan ga'a. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe gochuudhaan haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Nuclear bomb detonates in your city and you are in the center of the blast. Your chances of survival are close to 0%. Raashiyaa fi Ameerikaan meeshaa niikuleeraa addunyaa keessaa 90% qabu. Chaayinaan biyya meeshaa niikuleeraa irratti bal'inaan hojjechaa jirtu ta'uunis ibsameera. Dorgommiin biyyoonni addunyaa meeshaa niikuleeraa hidhachuuf qaban dabalaa jira jedhama. Hanga amajjii bara 2023tti biyyoonni meeshaa niikuleeraa qaban 9dha. Israa'el ifatti labsuu baattus dhootuu mataa niikuleeraa 12,512 akka qaban ragaan dhaabbata qorannoo nagaa idil addunyaa Stookholm irraa argame ni mul'isa. Kana keessaa 9,576 yeroo barbaadametti faayidaarra ooluu akka danda'u dhaabbatichi beeksiseera. Qorannoon kun akka agarsiisutti lakkoobsi dhootuu mataa niikuleeraa misaayilaa fi xiyyaara waraanaa irratti camadamanii ajaja eegaa jiranii 3,844 ta'uu ibseera. Lakkoobsi meeshaa niikuleeraa biyyoonni hanga baatii amajji bara 2023tti qaban kan bara darbeera 86 caala. Isaan keessaa Chaayinaan 60, Raashiyaan 12, Paakistaan 5, Kooriyaan kaabaa 4 fi Hindiin ammoo 4 qooda akka qaban himama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa lola niikuleeraatiin eenyullee waraana hin injifatu jedhus biyyoonni 5 mana maree nageenyaa keessatti aangoo sagaleen kuffisuu yookaan veetoo qaban bara 2021tti meeshaa niikuleeraa isaanii ijaaruu irratti bobba'anii jiru. Haaluma kanaanis Raashiyaan dhootuu mataa niikuleeraa 4,486 hidhachuun sadarkaa duraa irratti kan argamtu yoo ta'u, Ameerikaan ammoo 3,708 sadarkaa lammaffaa qabatteetti. Chaayinaan 410, Faransaay 290, Biriteen 225, Paakistaan 170, Hindiin 164 akkasumas Kooriyaan kaabaa 30 hidhachuun biyyoota sadarkaa sadaffaatii hanga 8 qabatanidha. Biyyoonni ardii Afrikaa, Ameerikaa kibbaa fi Awustiraaliyaan kanneen keessa hin jiran. And 90% of them are held by Russia and the United States alone. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan biyyoota meeshaa niikuleeraa hedduu qaban akkanaan qopheessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Multimedia madda seenaaf odeeffannooti.